Corporation Misoomaa fi Baankii Lafaa Biyyaalessaa Itiyoo Injiinaring Groupii waliin waliigaltee waloon hojjechuu dandeessuun mallatteessan. Waliigalteen waloo kun misoomni biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufiinsa akka qabaatu taasisaa kan jiranii Daayirektarri olaanaan Corporation Misoomaa fi Baankii Lafaa Biyyaalessaa Adde Leensaa Mokonnin kaayyoon waliigaltichaa misooma waloo utubuu fi investimentii jajjabeessuuf akka ta'e dubbatu. በጋራ ፕሮጀክቶችን እንዴት መቅረጽ እንደምንችል ፕሮጀክቶota waloo akkaataa qopheessuu dandeenyu akkasumas faayinaansii fi investimentii bifa gara biyyaatti galchuu dandeenyu qabeenya biyya keessaas sirnaan fayyadamuu akkaataa dandeenyu irratti waloon kan hojjennu dhaabbilee lamaanuu dhaabbilee misoomaa ta'uu isaanii misoomawwan hojjechuu dandeenyu addaan baasuun bifa bu'aa qabeessa ta'een kan hojjennu ta'a. Hojii raawwachiisaa olaanaan Itiyoo Injiinaring Groupii Ambaasaadder Misgaanuu Argaa bu'uura waliigaltee mallatteessineen karoora waloo ni qopheessina jedhanii carraa hojii uumuu fi dinagdee biyyaa keessatti qabeenya dabalataa horachuun bu'aa waliigaltee keenya irraa eegamuudhas jedhan. Itiyoo Injiinaring Group ትልቅ ፋሲሊቲዎች አሉን። Itiyoo Injiinaring Groupiin qabeenya mijataa hedduu qaba. Isaanis misoomsuun sadarkaa isaanii ol guddisuu gaafatu. Kanaafuu waloon misoomsuuf beeksisuu fi investiroota idilee addunyaa barbaaduuf nu dandeessisu waliigalteen waloo mallatteessine kanarraa. Keessattuu inisheetiivii misooma baankii lafaa biyyaalessaa qabate gama keenyaanis kan deeggaramuu fi qabeenya qabnu sirnaan faayidaa irraa akka oolchinu kan nu dandeessisu waan ta'eef qabeenya kanneen misoomsuun carraa hojii uumuu fi dinagdee keessatti qabeenya dabalataa horachuuf cimne kan hojjennu ta'a.